Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachas jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee guyyaa har'a baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa har'a akkuma beekamu bara haaraadha jechuudha. Bara haaraa Jaanuwaarii 1 ji'a tokkoffaa bara 2026 baga bara haaraa geessanii har'a bara haaraa gallee jira jechuudha. Bara 2026 bara bilkii bara gammachuu bara itti hojjettanii argattan siniif haa ta'u. Hordoftoota kabajamtoota koo har'a bara haaraa seenaa jira jechuudha. Akka lakkoofsa warra hadiitti jechuudha. Guyyaa har'aa bara 2026 seenee jira jechuudha. Dhugaa bara itti hojjettanii argattanii bara gammachuu bara milkii siniif haa ta'u. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo egaa nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti siniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jira. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii argataniif faayidaa guddaa qabaa jechuudha. Keessattuu karaa itoo bilaak maarkeettiin daldalaadhaan irra hin dabale immoo hin qannasee jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Dhugaa rabbii maaliif laayikii hin qabu laayikii godhaa viidiyoon koos laayikii gochuu hin dagatinaa jechuudha. Laayikiin faayidaa guddaa qabaa. Buloota keessan namoota biroo birarree ga'u hin ga'a waan ta'eef laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo egaa akkuma beekamu immoo biyyoota nani qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hooman Riyaala, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Kuweet Dinaara, Baareen Dinaara, Chaayinaa Yowaanii, Joordaan Dinaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Swiis Firaankii, Koronnaa, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii, Yemen Riyaala fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Akkasuma karaa baankii jiru akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaara, Duubaa Dirhaama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 5 jechuudha karaa baankii Oromiyaatiin jechaadha. Egaa har'a jechaadha karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii qannasee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi guyyaa har'aa biyyoonni hundumtuu qannasee jechuudha. Biyyoota Abrii Paakistaanii fi kan Yemen irraan kan hafe jechaadha. Isaan akkuma beekamanii dabalanii yoo dabalanis saantima tokko saantima lama yoo hir'isanis saantima tokko hir'isu jechuudha. Akka biyyoota kaanii miti biyyoonni kun lamaanii jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa biyyoonni 18 qannasanii jiru jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin guyyaa har'aarree qannasee jira jechuudha. Guyyaa kaleerree akkuma jedhe qannasee ture. Baay'een qannasne malee guyyaa har'aarree qannasee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo dabalee jira. Dhugaa dubbachuu fi baankii kaleerree ilaalee ture. Baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa dabalee jira. Guyyaa har'aa dhugaa dubbachuu fi baankiin Oromiyaa dabalee jira jechuudha. Salphumatti sababa kana baankonni dabalaa jiru. Itoo bilaak maarkeetii garuu har'aaf kaleecha qannasee jira jechuudha. Kalees qannasee ture gaddaarraa har'aarree kaleecharra qannasee jira jechuudha. Salphumatti itoo bilaak maarkeetii guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Amma akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a akkasuma guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 86 fi saantima 66 jechuudha. Qannasee jira jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin immoo karaa baankii Oromiyaatiin jechaadha. Birrii 100 birrii 51 fi saantima 60 jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 35 fi saantima 99. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 100 fi birrii 24 fi saantima 53. Kan itti aanu Hooman Riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 85 fi saantima 47. Kan itti aanu Duubaay Dirhaamiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 50 fi saantima 82. Akkasuma Duubaay Dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 42 fi saantima 89. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantima 70.
7 akkasuma Saawud Arabiyaa Riyaalii karaa baankii Oromiyaatiin birrii 41 fi saantiba 93. Kan itti aanu Kuweet diinaarii tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 600 fi birrii 6 fi saantiba 51. Kan itti aanu Baareen diinaarii tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 95 fi saantiba 12. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yeewaan tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 26 fi saantiba 67. Kan itti aanu Joordaan diinaarii tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 63 fi saantiba 27. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 51 fi saantiba 33. Akkasuma Paawundi sterlingiin karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 98 fi saantiba 40. Yuuroon tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 19 fi saantiba 16. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 73 fi saantiba 91. Iswiis firaankiin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 35 fi saantiba 40. Koronaan tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 20 fi saantiba 24. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi saantiba 34. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha yookaan birrii Ijiptii tokko jechuudha. Birrii 3 fi saantiba 91. Yemen rihaalli tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 78. Israa'el shekeliin tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 58 fi saantiba 57. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 2 fi saantiba 07. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 66 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa ethio.market.com yookaan gabaa gurraachii kana fakkaataa jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankota keessa guyyaa har'aa kana qabadhee dhufe baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Akkuma jedhe karaa baankiitiin samoora dabalaa jira jechuudha. Karaa ethio.market garuu guyyaa har'aarree kaleecharree qannaseetu jira jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaara fudhatu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Birriin biyya Beerut paawundii jedhama. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Birrii Paakistaan guyyaa har'a fakkeenyaaf 0 saantiba 66 birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Akkasuma birrii Yemen irree guyyaa har'aa 0 saantiba 78 jechuudha. Salphumatti birrii tokkicha Itoophiyaa hin guutu. Akkasuma jechuudha birriin Beerut irree birriin tokkichi biyya Beerutii birrii tokkicha Itoophiyaatti hin guutu jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Kanaafuu isin birrii biyya sanii osoo hin taane isinillee doolaara fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaara 3 maqaa dhee Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira. Ani sadan kana maqaa dhee malee doolaariin baay'eetu jira. Paawundiin illee baay'eetu jira jechuudha. Paawundiin kan Beerut bishaa miti. Paawundiin baay'eetu jira. Birriin Ijipshaan irree paawundii jedhama. Paawundiin illee baay'ee jira. Salphumatti Ijipshaan gaafan jedhu birriin Ijiptirree maqaan isaa paawundiidha. Kanaafuu salphumatti paawundiin illee baay'eetu jira. Doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee duroota keessa isin Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen Ameerikaa doolaariidhaan irra eeggatu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Salphumatti karaa ethio.market yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jechaadha guyyaa har'a Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 66 irra eeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha.
Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 51 fi saantii 60 jechuudha. Karaa Baankii Oromiyaatiin jechuudha. Baankii Oromiyaatiin qabadee dhufe waan ta'eef karaa Baankii Oromiyaatiin yoo ergattani kana ta'a jechuudha. Malee salphumatti warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti. Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanii miti. Paawundii waan baay'ee xiqqoo ta'eef jechaadha. Egaa salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechaadha. Gabaabumatti viidiyoon kun har'a kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.